Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyi waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha warroonni kennaa jaalalaatiin maatiin taane koottaa maatii ta'a isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha kennaa jaalalaa viidiyoowwan babbareedaa fi akkasumas namatti tolu karaa fuulduraatti waan hedduu isin gammachiisu isinii qabadhee isinii dhufa isiniin jedha. Ammaaf garuu dhiifama sagalee na jalaa wacuu sagalee wayin na bira jira dhiifama wajjiniin isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha isinan jaaladha isinan kabaja isiniin jedha warroonni kennaa jaalalaatiin maatiin taane koottaa maatii ta'a subscribe like share gochuu hin dagatina isiniin jedha kennaa jaalalaa viidiyoowwan babbareedaa fi wantoota odeeffannoo adda addaa isin bira ga'uun qophiidhaan isiniin jedha soo kana fakkaatan isiniin jedha. Share goda like goda akkasumas subscribe goda subscribe erga gootanii ol kan jettu sanirra goda isiniin jedha viidiyoon kee gizoon ani gallakkise atattamaan akkasin bira ga'u isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha isinan jaaladha isinan kabaja isiniin jedha kabajamtoota kiyyaaf jaalatamtoota kiyya isiniin jedha akkasumas warroonni koomantiidhaan fi sheeriidhaan na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha galanni keechan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa egaa har'a kennaan maalluu fiddee dhuftee jechuun keessaa hin oolu mubee mucaa kana mucaa Suudaan Arabiyaa keessatti miilli isaa irraa muramee akkuma keenyaaf hojjadheen jijjiiramee maatii kiyyas jijjiiree ofis jijjiiree biyya kootis jijjiiree jedhee akkuma anaafis biyyarraa ba'ee namni waan yaadu isaa guddaadha. Waaqayyo yoo milkeesse gariin waanuma xiqqoo kana milkeessa sababa godhee milkeessa fi gariin immoo qaama isaatirree dhabee kunoo waan akkanaa ta'ee mudannoon akkanaa kanan dhufuufsan dabaladhee maallaqa argadhaa dhiise argadha hafee qaama ofiitunuu hirruu galee kan deebi'u jira. Gimmaashni kan waan hedduu dhaga jireenyi biyya ormaatu waan hedduu nama gooti darara hedduu nama dararti sooga kana keessa garuu mubeen nama tokko egaa waaqayyo guyyaa waaqayyo jedhee badii kamiyyuu yoo ta'e irraa naftu jechaadha garuu inni guddaan baga waaqni lubbuusaa isa oolchee lubbuudhaan ba'u sun waan tokko alhamdulillah jechuudha maalfi hamma miila irraa kutu san oduu morma irraa kutee mucaan kun hafee jira morma malee jiraachuu hin danda'a waan ta'eef garuu yaa ta'u malee waan waaqayyo jedhee wanta hin danda'amneef waaqayyo wanna eeyyame malee wanta hin taaneef miilli isaa irraa citee hafe garuu haa ta'u malee achi keessatti maaloo na gargaara jedhee namoonni baay'eenis iyyaa turanii yaa ta'u malee uumaa garuu kan waaqa biraa hafte namni si gargaare kanas ta'e wanti godhamu tokko hin jiru garuu akka carraa ta'ee guyyaa kaleechaa mana hidhaa galee jira argitanii jirtu baay'ee hedduu tokko nama mararaa dhugaa rabbiin mubee jechuun mucaa baay'ee amala qabeessa mucaa maatii ofiitiif maatiin isaa harka qalleeyyii kan ta'anidha maatii isaatiif jedhee namoo wanta baay'eedha namoonni baay'een maatii ofiitii aarsaa kan kaffalan hedduu jira kan mana hin qabne manaatti ijaaranii jireenya isaanii irraa jijjiiranii waan baay'ee dhaga ni beektu so akkasii isiniin jedha garuu yaa ta'u malee mubeen namoota san keessa nama tokko akkuma argitanii baay'ee tokko gaddee manni hidhaa sun baay'ee xiraaree shattatarree jedheen bifti isaa irratti badee xiqqoo dhibamee irra jira mana hidhaa san erga seenee maaliif rifaatu wajjiniin qaamni isaa bakka waanuma tokko ta'e so akkasiin isiniin jedha hundumtu keessan du'aa godhaa fi share godhaadha akka inni atattamaan mucaan kuni dhugaa rabbii Suudaan Arabiyaa sun biyya gumaati mucaa kana rabbii mee akkanumatti ilaalanii oduu azananiif akkanumatti jaallalanii sila nama baasuu qabanii turanii garuu gaa'ina agartu mucaan kun hannaa fi miti kan deeme biyya isaanii hojjechuudhaaf dalagachuudhaaf malee wanta biraa wanna hatu tokko hin jiru wanti hatamu tokko irra hin jiramu yeroo baay'ee ijoollee keenya reebanii ajjeesanii makiinaa dhangaccaanii akka waan biyya isaanii balleessuuf deemanii tokko dhugaa rabbii Suudaan Arabiyaa jechuun waan baay'ee nama gaddisiisudha isiniin jedha waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama gaddisiisuun isiniin jedha so gadda hedduu tokko namatti dhaga'amu kana fakkaatan isiniin jedha baay'ee tokko kan nama gaddisiisu isiniin jedha uummata qashtii so kanaaf ijoolleen keenya biyya san hin deemina biyya kamiyyoo ta'e Dubaay keessa hojiin hin jiru malee hojiin dhabamu lubbuu keetiin yoo jiraachuu barbaadde silas biyya Itoophiyaa sunis nu darartee jirti lammii keenya ijoollee keenya darartee jirti haati iyyachaa ilmi iyyachaa akka itti jiraatu hin qabu maaliif hojjettanii
namni tokko yoo jiraate rakkoo adda addaa rakkoon nageenya baay'inaan itti fufee jira kutaalee kamiyyuu keessa Oromiyaa naannoo 11 hundayyuu faca'ee jira rakkoon nageenya baay'ee tokko hammaatee jira rakkoo nageenya kana namni dubbateetis irraa furuu dhabamee jira waan ta'eef namni lubbumaan irra jiraannaa hirriibuu magaarii nuti amma namni tokko yoo biyya namaa nagaa keessa jiraannee fayyaa qabaannee maallaqa hojjetannee guduufanna jenna garuu biyya rakkatte san keessa biyya dararaa hammaate san keessa yoo jiraatan lubbuma keenya waaqayyo nu haa jiraachisu jedhu malee guduufaa bira hin naqanii jechaadha so kana fakkaatan isiniin jira kanaaf waaqayyoon hunduma keessanuu maatii keessanis isiniif haa eegu hunduma keenya biyya keenya nagaa nuuf haa godhu osoo biyyi keenya nagaa ta'e Oromiyaa Itoophiyaan qilleensa hedduu bareedaa qabdi qilleensa hedduu namatti tolu qabdi so qilleensi ishii hedduu tokko qilleensa uumamaa qabdi qilleensa uumamaayyuu kamiyyuu ishii hingitu biyyi kamiyyuu jechaadha maallaqa qabu malee nuti immoo wanta uumamaa rabbiin keenya nuu kenne fakkeenya biyya keenyatti eesii hin barbaannu gizee qorri dhufee waan annoo jedhamu barbaannu ganna waan bakka uumamumaan qilleensi isaa qilleensa qabbanaadha isiniin jedha so qilleensa wal qixxee gaa qilleensa kana keessatti namoonni gaa nageenya rakkoo nageenyatti dhabamee nu rakkisaa jira so nageenyi kun akka dhufee waaqayyo nagaa buusee biyya keenya qabbana godhuuf kadhachuu qabna hundumti keenya yuu kadhannaa qabdaniin isiniin jedha kana fakkaatan isiniin jedha gaammata qashtii inni biraa immoo mucaa kana rabbii jedhaatiin warroonni dandeettii adda addaa qabdan warroonni imbaasii keessa hojjetan warroonni bakka waan tokko irraa nuu qabdan mucaa kana akka mana hidhaa san keessa hin tursiisne mucaan kun lammataa du'aa deema durayyuu dhugaa rabbii namni hagana gizee tokko haati faatee namni haadha jecha haadha faatee san qabatee nama jiraa gate jedhees jennee sin arrabsinaa jette keessattuu warroota biyya ishii mucaan kun ilma Oromooti Oromoo hunda ilaallata garuu ta'us immoo gizee wallaan abbaan iyya wallaan nama mirmata akkuma jedhan ijoollee Jimmaa keessattuu mucaan kun nama biyya keessaniiti Oromoo hunda gargaaraa garuu inni irra aantee isiniin jechuu barbaaditanii so akkasiniin jedha namni tokko ganni rakkataan mucaan kun carraasaati kenneefi na rakkadha yookaan miila kiyyannarraa cita jedheeti mootii rakkoo kanarra kan nu jedhee rakkoon kun irra ga'e garuu akkuma aanaa akkuma siinaan hojjetadhee jijjiirramaa jedheeti biyya kan ba'e garuu gaa hin taane biyya kan ba'e hin taane egaa hin taane immoo gaa rabbumti kan fidee keerumaa fi waanuma hundaa isiniin jedha kana fakkaatan isiniin jedha kanaaf laayikii godhaa sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha ummata qashtii ummata jaalala so kana fakkaatan isiniin jedha hundumti keessanuu warroonni keessattuu hojiin isaa hojii maashinaati hojii maashinaa san keessa warroonni hojjettanii of eeggannoo guddaa keessattuu silkii viidiyoo warraa footoo kana hin jedhina dhugaa rabbi qalbii keessan siiriyessi godha jireenyi biyya Oromaa baay'ee tokko ulfaatee jira isin warra dhiiratii mootii shamarrantu hedduu ulfaata so mana namaa keessa hojjettu malee hin bultu waan ta'eef isaan immoo birrii yoo sii kaffalan akka waan miliyoona sii guyyaa tokkotti miliyoona sii kaffala fakkaata so kana fakkaatan isiniin jedha kanaaf wannoo godhaa isiniin jedha of eeggannoo hundumaa hunditti wanti kamiyyuu jechaadha wanti kamiyyuu hojiin isaaniitis yoo ati fayyaa qabaatte hojjetama garuu yoo ati fayyaa hin qabne isaan hajaa sitti hin qaban birrii sitti baasasanii fi yoo ati fayyaa hin qabne sarratanyaa biraa fidatu malee hojiin isaanii waan dhaabbatu hin qabu yeroo tokko muddamtanii sodaattanii fa ijoolleen keenya ofirraa of miidhuuf hin yaadina dhugaa rabbi sodaan maali sodaan isaanis nama isinis nama so wanta kamiyyuu yoo ta'e sodaachuu hin qabdaniin isiniin jedha wanta kamiyyuu yoo ta'e ofirra dabarsitanii wanta sallaaluu hin qabdanii wanna fe'aa ta'u yeroo baay'ee namni yoo nu darare yoo nu miidhe dalagaan argannu jenna garuu fayyaan keenya dalagaan muufees teenyee ji'a lamas teenyu argamuu danda'a garuu hijji tokko miilli tokko nu buruqe immoo argachuu hin dandeenyu jechaadha so mucaa suni kinoo argitanii jirtu erga miilli isaa dhabee ji'a 5-4 deema biyaansi 4 ni taanatti fakkaate egaa wanti argame tokko aganan jiru odoo dalagaa ta'e dalagaan isaa yeroodhaaf taa'ee argachuu danda'a kanaaf of eeggannoo hundumti keessanuu ijoolleen keenya of eeggadha qaama keessan eeggadha akkuma ta'e hin godhatina maalifoon akkana isiniin jedhu muddamaaf hojii jaalachuudhaan fakkeenyaaf zeegaa biraa yoo ilaaltan nuti amma qursii osoo nyaatin bakka misaanu nutti ga'uu danda'a garuu zeegaan biraa qursii nyaatanii misaa of maaragiidhaan qursii ofii taa'anii nyaatanii bayyanatanii bakka isaan hin jirretti nuti garuu jarris jiraatee jiraachuu baate nu isuma dhugaa san hojjannaa jechaadha kanaaf of eeggadha isiniin jedha ummata kiyya ummata qashtii isiniin jedha
wanti kamiyyuu sinoo jiraattan akka jiru beekadha. Wanti gizee sin hin jirre immoo wanti kamiyyuu hin jiru jechaadha. Yoo sin duutan wanti kamiyyuu du'ee jira. Yoo si fayyaa qabaattan namni fayyaa qabu ni tura malee wanti kamiyyuu ni dhufa yeroo isaatti eegee. Kanaafi uummata kiyyaa warroonni